dandeeggaruu dandeessu abbaa feetan jaalachuu dandeessu abbaa feetan jibbuu dandeessu alaaf nasraan maqaa namaa dhoofne hin qabnu keessaanis naman dubbisuu qabu dubbisee jira yaada koo ibsadhee jira maaliif gargaaramti jedhee namni nu gaafatoo jiraate akkasitti ifatti nu gaafatu kan kanarraa hafee feek akkaawuntiitiin waan feete nu arrabsite nu maalii goote we don't care nuti kaayyoon keenya aati firaa'ol akka gargaaramtuudha kan barbaannu waan ta'eef hamilee ishiitiif jechaadha kanaaf abbaa feete deeggaruu dandeessa abbaa feete qeequu dandeessa garuu maqaa keenya kaastee nu arrabsite taanaan si beekna taanaan sin dhiisnu bakka jirtutti biyya addunyaa alama keessa jirtu hundatti jechaadha kan kanarraa hafe garuu yaada keenya ifa bilisatti ibsanna komii adda addaa sargaa turre nu arrabsaas warra turanii laayivii irra bahanii akkas jedhanii ajandaa gochuuf fooloorii baay'ifachuuf an foolooriin baay'ifadhu hin jiru uummanni Oromoo hundi fooloorii kiyya waan ta'eef foolooriin ani rakkoo Oromootiin baay'ifadhu hin jiru namni kuwwanis rakkoo Oromootiin yookiin immoo miidhama dubartii tokkootiin foolooriin argamu funyaan nuun haa bahu an gama kiyyaan fi akkasumas warras jiran dhugaadhuma dubbachuuf namni kun akka gargaaramuu fi akkasitti nu haa hubatamu siniin jechuu fi galatooma. Asirratti dhaabaa eega dubbatte atileen cinaa kakaastee turte warra bahanii nu arrabsan irratti yoo ani ka dubbadhu taate haati firaa'ol gargaaramaa jirti rakkadhe jettee isinitti himattee jee namni tokko dubbatee ture namni sani obboleessa taaf haadha firooti yarra haadha firootiif obboleessa ilma Oromooti malee jaarsa haadha firaa'ol miti yookaan friendii haadha firaa'olii miti. Namni san immoo namni haati firaa'ol rakkadhettee isinitti himtee jee gabbee ajandaa fakkeessee nu dubbate sani ilmoo isaan masruufa malee haadha umma firaa'ol masruufaa hin jiru haati firaa'ol ni namaa hin qabdu wanni isiidhaa kannaa turan tatti dhaadatan masruufa ilmoo san kannaa turanii fi akka Oromoon hin gargaarreef akka Oromoon rakkoo siin hubanneef akka Oromoon hin gargaarreef wanti san kan qophaa'ee dhufee dubbatame malee wanti haadha firaa'oliif dhibbarraa dhibbatti haadha manaa kiyyaa jaartii tiyya anaas jira fadhii dantii anaas guuta wanti akka taatee yaaddu hin jirtu addunyaa fi akhiratti illee dhimma kan keenaa harka jira anaa turraa abbaadha anaatu itti gaafatama jee namni laphee sii qabatee cinaa dhaabbatu hin jiru. Yoo nama gufuutti ta'e akka hawaasni akka gurra kanneef kanaan hin deeggarre akka sappoortii hin gooneef gufuu taate alaa dhugaa rabbi yoo kan dubbannu taate hin jiru warra haadha firoo jaarsa qabaatteetii miti haadha firoo ilmoo abbaa manaa si kakalee waliin turan ilmoo isaa waan guddisuu jirtuu fi ilmoo isaatiif masruufa kanne malee namni haadha firoo anaas si jira anaas si bira jira jee bakka sii bu'ee jaartii tiyya jee jaalatee akkasitti gargaaru jiru hin jiru. Ani wanti natti mul'ate akka haati firoo hin gargaaramne akka uummanni Oromoo sappoortii hin goone akka haati firoo mindaa nyaatti jee namni hundi fokus godhu akkasitti olola gargaarsesii kanarratti hijaara ta'uudhaaf wanni san dubbatame. Because ani amma fakkeenyaaf tana sani akkana jee gabbeen dubbadhu malee takkattiin beeka waa hunda jalqabarraa haga dhumaatiin beekami. Sii galee kanaaf an kana dubbisaa jiru Oromummaa obbolummaadha malee shira tokkoo miti. Arra silaa haati firaa'ol jaarsa qabaattee nikaa namaa qabaattee nikaa namaarra jiraate anaa miti abbaan isiitu haadha firaa'oliif dubbachuu hin danda'u. Because namarraa mansuulaa qabdi jaarsa isiitirraa abbaadha argattus dhabdus beeloytus quuftus jaarsa isiisanii rabbiilleen itti gaafata ilmi namaalleen jaarsa isiitiin quba qaba waan ta'eef nam tokko haadha firootiif achi bahee dubbachuu hin danda'u jechuudha. Nuti ka dubbannee fi haati firoodhaa osoo daa'ima bareedaa san nu harkaa qabduuti filmiin irratti dalagamteedha kan nu dubbise mataa ol qabannee dubbanna filmii obboleetti teenya akkasiin hamileen cabtuuf akkasii irratti muudiin garagaraa irratti hojjetamte kan agarru hinus dur jirtii namni heerumee jaarsaan addaan ba'a san nasiiba jaarsaan addaan bahuun haadha firoorraan hin baane namni kalee jaalatee wal fudhee hundinuu addaan ba'a garuu yeroo namni kun addaan bahee akkaataatu jira haati firoo arras laadha ilmoon taane kobeetaa kuufattee kuntaa soqolattee mataa kana jala cirattee shaantaa fudhattee qabjattee abbaa feete irratti isilleen zannatuu dandeessi. Ilmoo siitii jettee maqaa siitii jettee maqaa saba siitii jettee kisi mataa qabattee nu boonsite obboleeyyan kiyya nagee osoo ol galchuu nageessa. So kanarratti dubbataa jirraa nuti dhimmi kun dhimma nama tokkoo kan nama lamaatii miti. Ni dhagama sagaleen kiyya.
Ayera konkabu isini bana mana ni bana inshallah wanu no jettanunda chirati marianna ani dubbachuu commenti baay'ee argaa ture dubbisallee jira namni tokko maali gabbaateen dalagattu maali jedhe an gabbaye ummata kiyya wanti beekuu qabdani ani gadi baye wanta takkasin dubbanne garu ummanni kuni waan na jaalatu jecha support godhuu qabna yookiin geema isiiti irratti mari'annaa jedhanii seenan malee ani fayyaa qaba nama fayyaa qabu alhamdulillah dalagatu dhabus nama ilmoo kiyya guddifataa jiru wanti isin beekuu qabdani ani rakkadde jedhee hin dubbanne ummata gorra koomentiitiif jedhaa jira nama tokko azala deemee waa baay'ee haasaa jira argaa jira Ageesse laloon siccaa jiru mafraal kana deebii kennu sirraan eegam maaliif seete akkuma nuti siiquu qabnu kana namni immoo waan ta'e sana sirratti deeggaru baay'eetu jira waan ta'eef kana deebii sirraan eegamu waan ta'eef warra fashaleessuu barbaadutu jira akkuma nuti akkasii milkaa'u barbaanu namni immoo akkasii milkoofne barbaadu waan jiruuf saniif deebiin kenninati waan hundaaf bar deebii kenna hin deemani kaan jalaa callisaa kaan immoo tuffachaa kaan abaaseef kanaaf amma deebiin kenninati deebii kennuu sirraan eegamu jalqaba dubbanneerra nagargaara naa kennaa rakkadhee jira waan jetteen qabu nutu kaka'umsa keenyaan jennee jira ammas akka haasoftu sirraan barbaannu deebii kamiifuu akka kennitu hin barbaannu akkuma rabbitti kenna dheera dhimma keessatti rabbi wajjin akkuma duraan deemneef ka rabbiin gacaan tifattee rabbi wajjin fayyuma akkam fayyaadha jira alhamdulillah akkamati nagaa keeti Jalla tarabbi daga jiraate daga nu jiraate baay'ee si jaalata baay'ee si kabaja galatooma ulfaadha ana olitti hunda keessanuu rabbiin isinaa jaalatu nama rabbiin jaalatu namni illee jaalata kan kana godhe immoo amalakiyaa ulfaadha wallaa galatooma hundi keessaniyyuu Kaye kabramo ati bela enjenne ebote enjenne rakkate na gargara enjenne kuma tulale akka dubartii oromo tokkotti waan kana yaade oromoon immoo jaalata yaada garaa karaa adda addaatiin ibsataa ture sanaaf sagantaan si qopheessine waan nyaate dhabellee waan jetten dhageenye rakkatee waan nyaate dhabe qofa miti hamilee namni ilmi namaa hamilee jiraata dubartiin immoo hamilee cabuun qabdu waan hundaaf jechaadha. Otoo biyya keessa taate rakkoon hin jiru biyya alaa jirta biyya baqaa jirta kanaaf miidhama kee hamilee cabuu seenu sababa kanaan haala mijeessine jechaadha. Namarratti sheekseen nu godhaa. Tooma ulfaadha Oromooti yaana olitti rabbiin isinaa jaalatu rabbiin isinaa kabaju ulfaadha wallaahi jecha hin qabu dhugaadha akkuma masarateette ani na gargaara jenne fayyaa qaba alhamdulillah garuu hamilee fiitiif akkuma nu jaalannu kana bakka sabni guutuun hin jaalata sappoorti godhuu qabna jettanii dubbattan malee ani keessan isinitti ni manneen gargaaraa hin jenne rakkadhelle jedhee guyyaa takka miidiyaa gubbarratti dhufee dubbadheen beeku akkuma callisetti callise galatoomaa jaalalli keessa rabbiin jaayinata furdoosin hunda keessanuu isinaa qananiisu ulfaadha Oromooti ana jaalachuu keessaniif baay'ee itti boonee baay'ee hamilee natti gootanii akka sandaran jabaadhu na gootanii galatooma wallahi nasra masarat ganni hundi keessanuu tokko maqaa isaanii waamuu hin danda'u ulfaadha hundi keessaniyyuu yoo xiqqaate sa'aatiiwwan lamaan sadan amma fuuldura keenya jiranii si wajjin onlaayinii kanarra jechaadha karuma kanaani kanaaf warri kennaa kennuu barbaadan warri gaggabaabsitanii yaada kennuu barbaadan jiraatan haala sanaan haa jajjabeessullee hin dandeessanii think akkaawuntii namni galchuu barbaade yoo jiraate akkamitti akka mari'atan hin beekne kanarratti ibsan ni godhu akka koreetti akka waan kana qindeessuuf mari'annee tokkotti immoo ganniin isin jirti nasraanillee hin jirti dabalataa wanti jettanii ganni atis itti fufiitii si wajjin hin turre onlaayinii iyyuu hin turre sa'aatii dheeraaf har'a kanaaf mee waan mari'atte illee gurraan nu gahaati itti fufnaa jecha.
Ayyee masiiti galatoomii duraan dursa galatoomii dhugaa dubbachuuf guddaa galatoomii maqaa saba Oromoo kanaan galatoomii shamara jabduu akkaan nama jabduu qabnuudhaati galatoomii siin ja'a dansee obboleetti teenyaa immoo Firaahol intala simbo qabeetti amala qabeetti jabduu namaa Oromtitti teenyaa egaa Oromooti yashiin wanni ishiin nutti haasa'attee hin jiru. Nagargaara iswan ishiin jettee hin jiru rakkadhe iswan ishiin jettee hin jiru garuu nuti akka shamara Oromoo takkaatti support godhuun dirqama keenya jenneetuma Nasraa waliin haasofne egaa Oromooti yaa amma taabii toshaa taabiin hin jiru taabiin keessanis hin jiru copy link illee godhaa share illee godhaa Oromoon immoo waliin akka jaallattu hin beekna namoonni baay'een irratti hirmaachuus akka barbaadan ni beekna wanna jiru walumaan itti deebna ammaaf garuu dhiifama gidduutti siifan ganni kennaa aara nuun kennina siif kennitan waan nu kennitan hunda akka ani siif kennitan immoo akka nu kennitanitti yaadna waan ta'eef kennaan har'aa hunduu siif haa ta'u. Wanni hababaat akkasaa ta'uu waan ta'ees wanna keessaa qabdadha Firaaholiif ol darbitanii akkasiin hin jenna Oromooti yaa bagaa sinirraa is dhalnee bagaa sinis qaba.